دول بقلتو دابو الراوتين بقلتو مليون دبشاني اول دابون ملكي قد قلميسو منستير مومي أبي أحمد دولا شارع مغريسا غنم ساتي قدان لما ايغالي اقلقل ساتي قدان لما تركان الراتي لميلين بياتي مليون لكامن قد فراتشوفي دول كنا اوغيين تخبياليسا تكنولوجي نردفافي قلميساك تران همان ኢትዮጵያ 50 ቢሊዮን ችግኝ ተክላለው ብላ አስባ ሀብቷን ሳይሆን ዜጎቿን ተማምና እጅግ የሚያኮራ ስራ ኢትዮጵያን ቢቅልቱ ቢሊዮና ሸንተመነን አበጀቴ ያደ ቀበኘ ሾሶን ታኔ ለሚሌሽ ያብደቴ ሆጂ አካናመ ቦንሱ የገልቴቲ ቡአኒሳ nuufi addunyaa isaa feefis kaboonsuudha har'a biqiltuu miiliyoona 500 dhaabna jennee uummata miiliyoona 34 gadi hin taane hirmaachifna jennee karoorsine ganamaa kaasee dhaabaa olleerra amma situation room irraa gabaasan argadheen kanneen ji'oo referensi ta'an jechuunis bakki itti dhaabaman ka beekamu asteenyee eessatti akka dhaabaman ka adda baasnuun qofan isinii hima naannolee keessatti kanneen ji'oo spaashaaliin hin hammatamne ragaan isaanii kan sirriin nu biran geenye hedduu manduubatti dhaabdaniitu ta'a kuni san dabalatu hanga yeroo kanaattis biqiltuun miiliyoona 566 fi 971 fi 600 ta'u hektaara 302 irratti dhaabateera injifannoo guddaadha እጅግ በጣም ትልቅ ድል ነው የምንተክለው ለብዙ kan nuti dhaabnu sababa hedduu fi naannoo keenya magariisa gochuuf qofaa miti gurgurtaa kaarbanii irraas maallaqa argachuufeena dhageessaniitu jedhee namana bara kana gurgurtaa kaarbanii irraa doolaara miiliyoona 52 ta'u arganneerra ካርበን ሽያጭ አግኝተናል Ministeerri Muummee Abiy Ahmad milkaa'ina guddaa biqiltuu rekoodii haaraa jedhamu kan yeroo ibsan namoonni siyaasa fi kaanis dhibdee walitti bu'insa dhiisanii karaa nagaan biyya ijaaruuf faktumsan waamicha godhe. ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች በተለያየ ክልል ያላችሁ ሰዎች namoonni siyaasaa rogeeyyiin namootni naannolee adda addaa jirtan irra deebiin akkuman kaase har'as guyyaa injifannoo isa olaanaatti guyyaa hojii guddaa milkeessinetti irra deebiin qajeelummaan kan inni isin gaafachuu barbaadu wal nyaachuun wal arrabsuun wal waraanuun wal dhiibuun nu haa ga'u gara nagaatti dhufne waliin taane Itoophiyaa jijjiiruuf haatatta olaanaan Itiyoo Insaayidaa obbo Tasfaayee Waldayaas BBC takimanitti meeshaaleen dhaabbatichi hojii isa bal'isuuf bitee jala saamame. ትናንትና እሁድም ቢሆን እኛ የዲጂታል ሚዲያ ስለሆነን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብለን እየሰራን ነበረ ከሌሰ ድልበተዩ አተው መሌ አንገ ሰዓቴ ኩዳኒት ዋጅረን ቱሬ ጋዜጤሳ ፊ ኦጌሳ ካሜራ ወሊን ሆጂ ቪዲዮ መጠንፈሙ ጥሙሩፍ ኢሶ ጀኔ ባኔ ገነመኩማ ጉያ ካኒ በሪ ገሌ በሪ የሙ ገሉ በልበል ኬኘ በነማዳ ሎከሪን ሚያገቲ ጀባ ኬሰ ኬኙ ፉርቱን ይሰራ ጨቤራ ሚዮድኒ ኬሳ ፍደተመኒሩ ካሜራውን ሰዲ ሌንሲውን ገረጃ ለማን ኢሳኒ ሌንሲ ዙሚቲ kanafan ammoo leensii idileeti laaptooppiiwwan afurii fi bilbilli moobaayilaa tokko nu jalaa fudhatameera isa kanas akkuma dhufee argeen gara buufata poolisii dhimmicha dhiyeessee iyyadheera amma poolisiin dhimmicha qabateera gamoon irra jiru eegumsa mataasaa qaba waajirri keenya darbii arfaffaarra jira darbiirra garuu namni eegun jiru eegdota gamoo yeroo gaafannu wanta argan akka hin qabne nutti maniiru nututti miyyuu Itoophiyaa keessa haala beektuun dhiibbaawwan ni jiru miidiyaa dijitaalaa walabaa ta'anii tajaajiluun ni ulfaata miidiyaan dijitaalaa dhiyeenya seera qabeessa ta'e nuti abbaa taayitaa sabaa himaa Itoophiyaa irraa eeyyama argannee hojjechaa jirra garuu qaamolee adda addaa irraa gabaasa hojjennu irratti dhiibbaan ni dhufa ni ulfaata eenyurraa akka dhufu adda baasuun hin beekamu dhiibbaan gaazexeessitoota Itoophiyaa kamirra bakka waraabee jedhamutti balaan konkolaataa haadha fi ijoollee isii 4 dabalatee namoota 13 galaafate bala suukaneessa kanaaf ka'umsa ta'e konkolaataa fe'umsaa Finfinnee irraa Bahirdaar deemaa ture jedha qajeelchaan poolisii aanaa Dagaamitti abbaan adeemsa qorannoo yakkaa kataan inspektar Shimaalis Boreessa. Madaabaraa kuntaala 500 tasaabii fiiguu jedhama. Finfinnee irraa gara Bahirdaar imalaa deemuu aanaa Dagam iddoo waraabee jedhamutti konkolaataa tasaabii shaqaxa fe'ee deemu fi feesarrii wayiitis rukutee dolfiinii immoo akkuma jirutti munuu irra ba'ee jechuudha. Dolfiinitti san keessatti nama kaaga ammaatitti wannoon namni 3 miidhaa cimaadha. Namni 13 immoo hin du'anii jechuudha. Namni 13 battalumatti du'anii isaan reeffa isaanii akka hin taanetti keessaa baasnee reeffa amma gara hospitaala Miliinikitti geggeessine jechuudha qorannaadha. Namoota 16 fe'achuu homtuu nafne achi keessa. Achi keessa kan namoota 16 ta'uu isaati namni tarafa isaanuu amma waan irra jiru hospitaala kuyyuu jiranii miidhaa cimaadha isaanuu. Maal ka'umsa ta'uu danda'an jettanii adda baastan maali balaa kana? Ka'umsi balaa sanii daandiin isaattillee irra gadeedha konkolaachisaa sun laale hidhee deemuu qabaa jiru irra gadee sana of eeggannoo gochuu qabu osoo hin godhin tasaabiin kun amma kuntaala 500 kuntaala 500 irra gadee san gizee bu'u silaa hidhee bu'uu qabaa jiru konkolaataa kana.
Fireen isaa kanaannasee hidhee bu'uu qabaachu. Bakka saniin godhinitti din jedhee gadhiisee gaafa deemu ho'aa deema lukti isaa kun beekta. Lukti gaafa ho'aa deemu tasaabii duubatti sin dhiibaa humnaa olitti ta'a jechuudha qabuu hin danda'u bakka. To'annoo isaatti ol ta'e jechuudha konkolaataa sun. San booda fireeninis qabuuf hin danda'u jechuudha bakka makiinatu samarraa jechuudha odoo san ta'in. Konkolaatichatti samarraa jechuudha ka humnaa olitti ta'a odoo kaachitti jira bakka itti hiruu qabu sanitti hidhee suutadhee qulqullatii san bu'ee ragadee san bu'ee balaan kun hin qaqqabu jechuudha. Walumaa galatti of eeggannoo gochuu qabu osoo godhin dhabuu isaati jechuudhaan balaa kana qaqqabsiise. Namooti du'an kan konkolaataa deddeebisa uummataa keessa jiran qofa? Namoonni du'an konkolaataa uummataa keessa jiran qofa. Konkolaataan sun kan deddeebisa uummataa sun guutummaan guutuutti barbadaa'ee akka suuraa irratti mul'atutti? Inni guutummaan guutuutti daameej ta'een. Balaan akkanaa tarii naannoo sanitti qaqqabee beekaa? Ani balaa akkanaa siruma uumama keessattuu amma ergan poolisii kana qaxarame gara waggaa 21ti. Ani balaa akkanaan argine siruma oomiyyuu. Maatii tokko keessaa faa namoota du'antu jiraadhani san wanni adda baastan jiraa? Maatii tokko keessaa namoota 4 du'e. Haadhaa fi ilmoo 3 du'e. Saniin alas maatii ta'an baay'ee jiraadhani. Kanaan ala ka maatii oduun ta'ini namoota aanaa tokkooti warra jaarsoti beektaa hundi isaaniitu. Konkolaatichi Finfinnee irraa gara aanaa warra jaarsoo deemaa ture? Konkolaataan Finfinnee irraa gara aanaa warra jaarsoo imalaa ture. Amma balaa ga'e kanarraa kaatanii namoota konkolaachistootaas haa ta'u namoota lafoo deemaniif wanni of eeggannoo gochuu qabatanii dhaamtanii yoo jiraate isin akka ogeessaatti. Ani akka ogeessatti wannan uummata dhaamu lafoo deemadhaafis mirga ofii bitaa ofii ilaallatanii deemuu qabu of eeggannoodhaan karaa dammaqina qabuun amma yeroo gannaatti namni uummanni keenya wanna mataatti illee haguugguu sagalee konkolaataa qulqullee godhachuu dhiisanii bitaa fi mirga ofii ilaallatanii socho'uu qabu. Konkolaachisaan illee bakkatti konkolaachisuu qabullee adda baasee bakkatti konkolaachisuu qabutti konkolaachisuu qabaa bootaatti of eeggannoo gochuu qabullee of eeggannoo gochuu qaban jedha. Tole baay'ee galatoomaa. Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dureewwan amantii Ortodoksii Tigraay jidduutti wal dhabdeen uumamtee ammallee hin furamne kalee dureewwan Ortodoksii naannoo Tigraay episkooposoota filachuun beeksisan. Episkooposoota 7 biyya alaatti dhufan dabalatee kadhaadhimamtuunii 26 hirmaachitu gabaafama. Galaana Balaayii dabalatee isinitti. Dureewwan Ortodoksii naannoo Tigraayitti argaman watwaatanaa qulqulluu Sinodosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa diduun episkooposota filachuu beeksisan. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa tureen wal qabatee dureewwan amantichaa naannicha jiran dureewwan Finfinnee jiran waliin dhibdee seenaniiru. Baatii muraasa durammoo caasaa bulchiinsaa mana lubummaa manbara salaamaa Kassaatee Birhaan jedhamuun hundeessuu beeksisan. Caasaa kana qaamni olaanaa mana kiristaanichaa qulqulluun Sinodosii beekamtii akka hin kennineef ibseera. Sirna amantaa dilbata raawwate kanaan namoonni 101 sagalee kennuun kan filatan yoggaa ta'u adeemsi filannichaas naga qabeessaaf hafuurawaa ture jechuun miidiyaan naannichaa televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Adeemsa filannoo kanaan seera mana kiristaanaa ka cabsedha jechuun qulqulluun Sinodosii mormus dilbata kaleessaa sirna Aksuumitti gaggeeffameen episkooposootni 10 kutaalee lallabaa naannicha keessa jiraniif filatamaniiru. Abbootiin amantaa naannoo Tigraay wayita filannoo episkooposotaa raawwachaa turanitti Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa immoo Finfinneetti kutaalee lallabaa Oromiyaa keessa jiran 6 dabalatee kutaalee lallabaa 9tti episkooposota haaraa muudaa ture. Gadaamii manbara Paatriyaarikii Qulqulluu Maariyaamitti gaggeeffame kanarratti Paatriyaarikiin mana kiristaanitti Abuna Maatiyaas barmaati ofumaan of muuduu dhaabsifamuu qaba jechuun mariin akka furamuu fi kan miidhames akka kiisamuu himan. Kanaan ala badii irratti badiin raawwatee gocha egeree bataskaanichaa qoruu dhaabsisuu qabnaa jechuun akeekkachiisan. Manni kiristaanaa hariiroo dureewwan amantaa Tigraay jiran waliin furuuf yeroo adda addaatti sochii taasisuu ibsiti. Qulqulluun Sinodosii wayita waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture bataskaanittiin waraanni akka dhaabatu gaafachuun ibsa baasuu dhabuu amantoota abbootii amantaa fi uummata hubachuuf jajjabeessuu dhabuudhaan mufannaaf wal dhibdee uumameef dhiifama gaafateera. Dhiifama bataskaanitti booda jilli paatriyaarikichaan durfamu abbootii amantii naannicha jiran waliin wal arguuf garas imalanis kan isaan yaadan hin milkoofne. Abbootiin amantii naannoo Tigraay kunniin sirna kamirrattuu jila kana waliin osoo waliin argiin hafuu fi jilli kun wayita gara bataskaana naannichaa deemu cufaa ta'uusaan paatriyaarikiin balbalarraa deebi'aniiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu qaama bulchiinsa dureewwan amantii naannoo Tigraay hundeessan keessaa tokko ta'anii jalqabbiin kun gaarii ta'us garuu kan barfatee fi ga'aa kan hin taanedha jechuun komatan. Isa booda adeemsi filannoo gaggeessuu kun dhaga'ameera. Gama kaaniin dureen mana kiristaanichaa Meelboorn Awustiraaliyaatti tajaajilaa bataskaana Dabratsiyoon Qiddist Maariyaam Aqaxaan kahiman Abbaa Sarqa Birhaan Walda Saamu'eel torban darbe keessa gara Tigraayitti imaluuf buufata xiyyaaraa Boolee gaanis gara Maqalee imaluurraa akka dhorkaman BBC'tti himaniiru. Bakka nyaataaf turtiin ga'an jirretti tursiifamuu isaanis dabalanii himanii turan. Dureen amantaa kunis sirna filannoo naannoo Tigraayitti adeemsifamuuf yaadamerra akka hin argamne warra barbaadantu hojmaata daandii qilleensichaa fayyadamuun kana tolchan shakkiin jedhu jira. Sinodosiin qulqulluu waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa
walgayyaa tattamaa guyyaa lamaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 5 fi 6 bara 2015tti gaggeesse hordofee ibsa baaseen filannoo Phaaphaasota abbootiin Tigraay ni gaggeessinaa jedhan seera waldaa kiristaanaa kan hin eegne waan ta'eef mootummaan akka dhaabsisuuf gaafatee ture. Sinoodosiin qulqulluu walgayii gaggeesseen murteen abbootii Tigraay kuni seera bataskaanaa kan hin eegnee fi qannoonaa bataskaanaa yeroo ilaalamu sirrii kan hin taane giddu galeessummaa bataskaanaa ka diigu tokkummaa bataskaanaas ka miidhuudhaa jechuun mormee ture. Itti dabaluunis muudamni Phaaphaasotaa kun uummata waraana tureen miidhame qabeenyaaf meeshaan jalaa manca'ee fi waldaaleen amantaa jalaa miidhame kan hin fayyadneef sirrii hin taane waan ta'eef akka dhaabatuuf Sinoodosiin qulqulluu kun. Durii argamni gahuu akka danda'u akeekachiisni kennama. Aangaa'onni Xaaliyaanii magaalota 16 akeekachiis kennan. Ibiddi bosona Lappaamaa keessatti mudatee manneen 20 ol barbadeessee namoonni 4,000 akka baqatan dirqisiis. Xaaliyaanii magaala Milaan kan jiraatan Sheekh Muwaazii fi Abdooha dubbis. Inni jira. Baay'inaan jira. Gara fakkeenyaaf amma gara gadi aanu kana gara Siisiliyaa kana baay'inaan jira jedhanii kalee dheengaddaa televezyiinii himaa turani. Nu birallee akkasuma Milaanoo fakkeenyaaf akka naannoo Itaaliitti Milaan keessa baay'ee jira. Har'aayyuu gara 40 seenee jira. Torbii dhufu keessa immoo baay'ee ol ka'ullee ni malaa gara 50 illee deemuu ni malaa jedhanii haasawanii eeggannoo godhuu hedduu dubbatanii fakkeenyaaf akka ijoollee nama gugurdaa fa'aa eeggannoo godhaa torbii dhufu kana keessa ho'i baay'inaan jira wanni jedhan wanni akka hin jira. Torbii dhufu kana keessa jedhan jechuun kana barumaaf isaan ta'a. Har'aayyuu maaliif gara 40 seenee jira har'aayyuu. Har'aa gara 40 seenee jira yookiin boruu isaan kana olis eda'ullee danda'a jedhanii. Ho'i osoo ima jiruuyyuu akka duraan fakkeenyaaf ka aadeffannaa biyyaatitti of eeggannoo godhaa jedhan maaliif aadaa ol tahuu waan danda'uufi jedhan. Biyyi kun akkuma beekamu baay'inaan jireenyi isaanii qabbana. Hedduu fakkeenyaaf waggaa keessatti irra guddaan ji'oota qabbanaan dabarsa. Kanaaf aadeffannaa uummataatii ol tahuu ni mala waan jedhuudhaaf himanii biyyi immoo akkuma jedhe ho'asan aadeffatanii ho'a fakkeenyaaf akka biyyoota biraa biyyoota Arabaa olii gadi maalii kana amma fakkeenyaaf ho'i gara 50 ol ka'ee normaala. Dhima ho'aa garuu ka jarri waan barataniif wannaa hin ta'u. Garuu kanammoo biyya kana keessatti aadeffannaa akkasii kan ho'i fakkeenyaaf wayitaa gara 40 ol dabree 39 ol dabruu baay'ee itti muddaman maaliif namni aadeffannaa waan sanii waan hin qabneef qaamni isaanii aadeffannaa san waan hin dandeenyeef saniif jechoota kana jedhan jechuu barbaadetti.